quraana hoo qara'ee jira yookiin quraana dubbisee yookiin madarasaa hoo seenee jira jetti gaafiin mee kanarraa nu taphachiisa. Madarasaa seeneetiin jira, qara'eetiin jira, darasummaas deeme, da'awaadhas deemeetiin jira. Hangan hin beeknes ashiitaan tiyya Hafizul Quraanii. Waaw, wallahi jee. Wallahi. Na qaraasistee jirti taniin hin beekne taaftellee nin baradha inshaallah. Maashaallah, maashaallah. Amantii baay'ee qalbiin beeku ani hojii tiyyaniin hojjedha. Amantii tiyyan xiqqeessu. Amantii tiyyaaf daangaa rabbii eegeetiin hojii tiyyas hojjedha. Amantii tiyyaafis bakka qabaa jechuudha. Maashaallah. Aboo kunoo tanaafin yeroo hedduu ilaaltanii namarratti murteessiin nu ulfaataa. Amma ashiitaan Hafizul Quraanii jennee namni yaadne hin jiru. Arraan tana Farhaan irraa dhageenye. Maashaallah. Amma ashiitaan asumaanuu ilmoo ishiitiif haadha gaarii, haadha diin barsiistuu taati. Rabbii akkas haa godhu mucaa kee addunyaa irratti imaama addunyaa rabbi siif haa godhu siin jenna asumaanuu isin hundi du'aayii godhaa fi Farhaaniif ilmoo Farhaan akkasuma haadha manaa Farhaanii fi galatoom karagaa fi itti aanutti achi dabarraa Farhaan maaliif artistoota biroo waliin hin hojjenne? Maaliif yeroo hedduu kophaa isaa hojjetaa wallistoota biroo wajjin hin hojjetu? Fookas kophaa isaa irratti godhaa isaaf yoo kan guddate haadha mana isaa wajjin hojjetaa. Maaliif kun ta'uu danda'ee wallistoota biroo wajjin maaliif hin hojjennedha jetti gaafiin? Wallistoota birootu wajjin hojjechaa jirra malee. Shamarran hedduun akkana jalaa qaban wallee jaalalaa wallee qabsoo akkana jalaa qaban godhee hedduun na wajjin wallise Qaansee Jaabuu Faayisaa saniin alatti illee wallee gamtaan taanee wallistoota artistoota biraatii wajjin daleenis hedduutu jira. Baay'ee way wanni beekuu qabanii walleen hin beekamin takka yoo baatee hin beekamin yoo hawaasa bira hin gahin hawaasni akka itti beeku hin daleenetti beeka si galee akkuma Farhaan wallee qabsoodhaan baafnee jaan kanatti si galee vaariyaal hin taane viyuu guddaan qabdu bitoo kiyya jala jirti jechuudha albama takkoo fi cinaa ol akkuma siin jette kanaaf akkasumatti ka artistoota biraatii wajjin daleenes yuutuuba kiyya jala ni jiran gamtaan taanee ka hedduu daleera surragaa ta'uu danda'a ajjeetu. Wow, thank you. Galatoom. Mee asuma keessatti osoo deemnu mudannoon addaa tasi mudatte wallisummaa keessatti ta'atiin daganne mudannoolee kan ta'e keessaa tanuuf hin duu dandeessu yookiin kan tachiisuu dandeessu ni jirti. Egaa hedduu miidiyaa irratti dudubbadheetiin jira. Hedduu jira gaamee tamin si hima. Wallee tana gama boodaa na ansi. Maali gaafii tana na tursiisi. Ni yaadadhe hedduu jira. Tani miidiyaa irratti dubbadhee irra deebi'ee dubbachuun feene na tursiisi gara gaafii biraa na dabarsi. Okay, thank you. Mee Farhaan karaa teeknooloojiitiin waan kalaqe ni qabaa? Waan takka takkas ni dhagayaa. Teeknooloojii keessaa maali wanni ati kalaqte sii fi teeknooloojii maaltu walitti fite? Mee kanarraa. Gama teeknooloojiitiin waa'ee kan hin dalaganii jira. Beeta ani jireenyi kiyya ulfaataadha. Fuula namaa dhaabbachuu dhabaaf jechan biizii if godha hojiidhaan jechuudha. Filaan gartee tasgabbii qabaadhee jireenyi kiyya tasgabbii naa qaba. Waa hedduun kalaqa jeetii yaada maaliif sirba irratti qoftiidhaan fokus godhee hojjechuutti jira. Kana dura appilikeeshina Farhaan Teelegiraakool fajuu
Reessoo irratti baasee miidiyaa garaagaraa irratti illee intarviidhaaf dhiyaadheetiin ture. Amma Farhaan Teelegiraakoo viidimeet jala seentee yoo jette akka Google irra yoo barreessite intarvii fi appilikeeshina kiyyanii argattaa takka viidimeet irraa appii kiyya argachuu dandeessaa. Pileestoor irraa kaaseetiin jira. Sababa yuutubaatiin kaasisan sinumaan biraati. Gara biraatiin appilikeeshinoota hedduudhaan kalaqee bilbila kiyya kana keessaa qaba jechuudha. Public godhuu qoftiin na hafe inshallah sanillee ni godhayeetii yaada. Baradhee takka injinariingiidhaan sooftiweer injinariingiidhaan eebbifamee osoo hin taane tattaafama mataa kiyyaatiin tiitooriyaala sooshaal miidiyaa irratti hordofaa. By the way miksii muuziqaa sagalee miksii muuziqaa dalagu mana barumsaatti hin baranne waa hundaan tiitooriyaala fudhachaatiin dalaga. Sagalee karaa teekinooloojiitiin gaa hedduudha. Wanni namatti haajamee tana naa godha jee ifii wallaalee naa godha jee namaan cinqosuun hin jirtu ifumaaf hin tattaafadhee fokkottus bareeddus godhadhaa jechuu barbaadeeti. Wow, thank you. Gaafiin itti aantu Farhaan naayit kilabii mana dhugaatii ni dalagaa amma duroo dalaguu ture jetti gaafiin mee kanarraa maal nu deebiste? Maaliif hin dalagne? Okay, maaliif hin dalagne siif hin deebisaa. Naayit kilabii dhaabbadhee hin beeku, dhaqeetis hin beeku, naayit kilabiin ta'a akkam akka taatee hin beeku, dhaqee wallisuu dhiisiiti takka keessa dhaabbadhee dhaqee hin beeku. Faayidaan achirraa argadhu wallee xiyyaa fi gara istiidiyoo irraa argachuun hin danda'ajeetiin gamana deebisee naayit kilabiin anaaf tanama biraatiif hin beeku. Abbaatu qaceelfata jireenya isaa naayit kilabiin anaaf bala jee waan hin yaadu jecha Finfinneen jira dalaguun hin danda'a ture. Alatti illee dalaguun hin danda'a ture gaafan ala deddeebi'ee galee anaaf bala jee waan hin yaaduuf jecha walleen wallisituun na geessi. Gartee? Tabiraa as dabalachuun hin barbaachisu jee gabaabumatti kanumaafin naayit kilabii irraan dhaabbatillee hin jirre. Wow, thank you. Deebisaa bareedaa fi gahaadha deebisee. Jiddumaan karaa ammaan tana xumuratti achi deemutu jira. Egaa daawwattoota keenya kabajamoo osoo karaa xumuratti gaafii achi hin deemne warreen teessanii daawwachaa jirtan ammallee galatoomaa ulfaadhaa iskiriina tuttuqaa isin jenna. Farhaan amma jidduun hawaasaaf mee wallee kan keessaa jaalattu caayaa jaalalaa ta'e kaddas ijee tokko irratti nu darbiitii fara gaafii itti aantutti dabarree carraa namoota tokko uffanninee xumurra sagantaa inshaallah. Milen takka galchaa isin. Jalalan kabun dagaraa si baafadhee si amaneetti nabii fuula duraatiif si ati garuu jaalala wallaan na dagattee waaqni ogummaa qiyyaa samaanii malee inni isa jetteetillee tuffatee iyyuma waan qabu jahan fayyaatiin qabaan yoo rabbiin jeeqaa eeggatoonni sunumaan gahaa lubbuun jiraadhu carraaqqadheetiin keessaa bahaa lubbuun jiraadhu carraaqqadheetiin keessaa bahaa namumaafuu maqaa dhabaa naam moggaasini hin jarjarin akka rabbiitis waan beekanii abdatamaan rabbumaa qabeenyaa miti addunyaa fi keessa bariitiin hin dhabamne inni isa jetteetillee nan tuffatini biyyummaa
Mawaan kabujaan fayyaati qabaani. Yoo rabbiin jireenya yoo tootti sunumaan gahaa. Lubbuun jiraatu jala kanneen akka isaa bahaa. Lubbuun jiraatu jala kanneen akka isaa bahaa. Wow. Thank you Farree galatoomii ulfaadhu. Tole hawaasa keenya warreen nu daawwachaa jirtan sagantaa teenya akka itti boharaa jirtan abdii qabna. Isinii deemi sagantichi egaa taaptaapis miiliyoona galchitanii galatoomaa gaafii itti aanutti dabarsinaa. Farree gaafiileen tun eeyyeen godhe yookiin immoo lakkii hin goone jetteeti deebistaa. Yoo gootee jiraatte ee godhe. Yoo hin goone taate immoo lakkii hin goone jetteetuma nu deebistaa. Okay. Gaafiin akkana jetti. Umrii 10tti jaalalaan qabamtee ni beekta. No. Fedhii tamiin qaba. Umrii 10tti gaa. Isinii galee jira. Haya. Osoo hin jaalatin fakkeessitee namaa waliin jiraattee ni beekta. Wannummaan jibbuu fakkeessee jiraachuudha. Hin fedhu. Tole. Jiraadhee